Musa Musa gammachuu olaanaan addaga. Marsaa afraffaaf isa marsaa afraffaaf guuttannee akkasitti itti fayyadamuu keenyaaf gammachuun daangaa hin qabne natti dhaga'ama. Baay'een itti gammade kuni cimina kuni guddina. Hini Abbayaa eenyumaafu biyyattii keenya qofa oduu hin taane Afrikaadhaafuu tajaajila guddaa waan kennuuf waan ta'eef Afrikoota maqaa ol kaasa. Yeroo bu'aa bahiin rakkooleen adda addaa biyya keessaaf biyya alaatii akkasitti marsitee nama qabdee jirtu kanatti ciniinnatanii gaafa piroojeektii gurguddaa akka biyyaatti akka Afrikaattuu sadarkaa qabatee jiru kana hojjetanii gaafa as baasan osoo lafti nagaa ta'e osoo hawaasni guutumaa guututti nageenya alaafis keessaas mirkanaa'ee tolee as bahee waan gurguddaa hojjennee biyya teenya gara biyyoota gurguddatanitti ceesisuu ni dandeenya jeetii yaada. Waan jedhamaa ture hedduudha hin bahi. Gurgurameera achi ta'eera as dhaqeera jedhamaa ture. Chaalenjiin biyya keessa ture immoo baay'ee bal'aa ture. Kana malees chaalenjiin yookaan dhiibbaan addunyaarraa biyya keenyarra gahaa ture. Baay'ee guddaa ture. So kana hunda dandamannee laga kana hidha kana sadarkaa kanaa ga'u jechuun biyyi teenya sadarkaa olaanaatti tarkaanfachaa akka jirtu diinaafis firaafis waan mirkaneesse waan ta'eef kanuma tokkotti gammachuu guddaa dhaga'ama. Baasii guddaa baasneerra akka biyyaatti qabeenya biyyaa ta'uu isaatti kan amannu maaliif hundi keenya iyyuu waan qabnurraa waan hin qabnerraa buusneetu hidhaan kun kan ijaarame waan ta'eef tokkoffaan fedhiimti wanni imti abbummaamti iyyuu natti dhaga'ama maaliif wayitu keessa jira kiyyallee jedhee waa yaaduuf jechuudha. Chaalenjii kana keessatti waa hojjechuun yaa'u waan guddaa waan hedduu nama barsiisu gara tokkoon hoggansi biyya kana bulchaa jiru hangam takka akka cimaa ta'ee fi hangam takka akka chaalenjii keessattis bu'aa olaanaa buusuu danda'u kan nama agarsiisu. Kanaan dabalatee immoo nageenyi osoo jira ta'ee hojiin miracle ta'e hojiin maybe I don't know seenaa biyya kanaa keessatti hojjetamee hin beekne hojjetamuu danda'a jennee yaadna. Araara buufnee biyyi teenya akka nagaa taatuuf akka abbootii amantaattis akka manguddoo biyyattis hawaasni keenya hundinuu du'aayii godhanii biyya teenya nagaa akka Rabbiin buusu kadhachuu qabanii nus kadhachuu qaba. Hawaasni bal'aan hundi nama nageenya irratti akkasumas guddina biyyaa irrattis waliin tumsinee hoggansa amma jirus tinisnee yookaan immoo gargaarree akka lammii biyya kanaatti yoo hojjanne biyya kana biyya guddaa gochuun ni danda'ama. Mallattoo sagarree jirra kan jedhu qabu. Bara haaraa kana keessatti nagaa buusuudha, araaramuudha, waliin galli walii galuudha, rakkoo walii yoo qabaatan immoo gadi taa'anii raatanii dhimma isaanii hiikkachuudha.